Hayyootaan bu'uureffame eeggatee seera islaamaa baankii Raammis an filannoon kan koosumaa baankii Raammis hubadhaa qabeenya keenya abjuu isaa milkeessuudhaaf kaa'ame wajjin hojjannaa kaayyoo isaa bakkaan gahuuf kaa'ame wajjin hojjannaa. Hayyootaan bu'uureffame eeggatee seera islaamaa baankii Raammis an filannoon kan koosumaa baankii Raammis hubadhaa qabeenya keenya abjuu isaa milkeessuudhaaf kaa'ame wajjin hojjannaa kaayyoo isaa bakkaan gahuuf kaa'ame wajjin hojjannaa. Diinagdeedhaaf lafee dugdaa qabeenya ummata islaamaa lagni Raammis lafa yaa'ee jallisarraa fayyadamaa duriis isintu hundeesse Raammis qabeenya keessanii kottaa wajjiniin hojjennaa abbaan anumaaf isinii dukkaana ofiif bantanii maaliif kana marraa bittu keessan moggaatti dhiiftanii maaliif kanan guddiftu. Baankii islaamaatti dhalarraa bilisa akka shari'aatti waggaan zakaa baasa seera diinirraatti hundaa'ee hojjeta isin maleen qabu dhagaha ummata erga rabbi guddaa sinuma abdaata erga rabbi guddaa sinuma abdaata. Hayyootaan bu'uureffame eeggatee seera islaamaa baankii Raammis an filannoon kan koosumaa baankii Raammis hubadhaa qabeenya keenya abjuu isaa milkeessuudhaaf kaa'ame wajjin hojjannaa kaayyoo isaa bakkaan gahuuf kaa'ame wajjin hojjannaa. Maqaan nu dhaahate malee nuti baankii tokko hin qabnu waggaa dheeraadha hawwine baankii islaamaa akka dhaabbannu hawwiin keenya nuuf milkaa'e kunoo Raammis hundeeffanne amma maaf kan guddifna keenya moggaatti achi dhiifne. Hijaabaan hojii hojjechuun asiin dura bardorkaadha garuu baankii Raammis dhufnaan hijaabni si shartiidha kunuu gammachuu addaati samaaliif hin gammaddanii qabeenya keenya Raammisin maaf wajjin hin hojjettanii waan tokko hubadhaa lammii keenyaaf kootii addaan baasa sunis keenya Raammis kootiin akkasitti nuuf kunuunsa waan tokko hubadhaa lammii keenyaaf kootii addaan baasa sunis keenya Raammis kootiin akkasitti nuuf kunuunsa. Ulamaatu hundeesse shari'aadhaan bula ribarraa bilisa arraa boruuf tola utubaa misooma diinagdeef dagaale hawwii biraan qabu Raammis koosi malee hawaasa isaa tajaajiluuf modhee isaa jabeeffate ribarraa isintiisuudhaaf shari'aadhaan gad dhaabbate nin kunuunsa arraa boruus Raammis baankiin ija kooti aarsaa guddaan hundeessitan galatoomaa hoggantootiin Raammis baankiin keenya miti kooti namuu mee haa jennu Raammis baankii dagaagsuudhaaf namuu waliin haa hojjannu. Hayyootaan bu'uureffame eeggatee seera islaamaa baankii Raammis an filannoon kan koosumaa baankii
Baankii Raammis hubadhaa qabeenya keenya abjuu isaa milkeessuudhaaf kaa'ame wajjin hojjannaa kaayyoo isaa bakkaan gahuuf kaa'ame wajjin hojjannaa. Ganaa ol guddannaa damee bal'ifanne gufuun heddummatus suuta tarkaanfanne abdii rabbii guddaan bakka yaanne geenya erga rabbii guddaa qabna hawaasa keenya utubaa misooma diinagdeef dagaale hawwii biraan qabu Raammis koosi maale alaabaa amantii koo barsiituun mirmirsa osoo ati jirtu maaf kan baaguddisa osoo ati jirtu maaf kan baaguddisa utubaa misooma diinagdeef dagaale hawwii biraan qabu Raammis koosi maale alaabaa amantii koo barsiituun mirmirsa osoo ati jirtu maaf kan baaguddisa osoo ati jirtu maaf kan baaguddisa. Yoo tambuureffame eeggatee seera islaamaa Baankii Raammis an filannoon kan koosumaa Baankii Raammis hubadhaa qabeenya keenya abjuu isaa milkeessuudhaaf kaa'ame wajjin hojjannaa kaayyoo isaa bakkaan gahuuf kaa'ame wajjin